Akkamitti dhaggeeffattoota keenya har'a oduu ho'itu jechuudha. Ajandaa sooshaal miidiyaa kanaa kan taate jechuudha. Oduuwwan sadi wal duraa duuban kan isin biraan gahu ta'a. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kan isin biraan gahu jechuudha. Itoophiyaan biyya alaatii fi liqaa liqeessitee jirti. Yeroo jalqabaatii fi isarrallee xinnoo ishee kan dubbannu ta'a. Lammaffaa irratti immoo filannoo Ameerikaati. Sadaffaa irratti immoo daandiin xiyyaara Itoophiyaa xiyyaara haaraa galchee jira. Xiyyaara addaa jechuudha. Kanarrallee waan dubbannu qaba. Akkuma baratame jechuudha. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Yoo isin like, share, comment ka gootan taate algoritmii YouTube maal godha namoota hedduu biraan ga'a jechuudha. Kanaafi subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatina isiniin jedha. Jalqaba irratti akkuma dubbachuuf yaalatte jechuudha. Itoophiyaan qarshii doolaara miliyoona 738 biyya alaatiif liqeessitee jechuudha. Kuni seenaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Seenaa isa jalqabaati jechuudha. Biyyi isin liqeessite kuni biyya South Sudan yookaan immoo Suudaan kibbaa biyya jedhamtu kanaaf liqeessite. Liqaan kuni kan inni ture jechuudha. Waggaa 10 ture jechuudha. Waggaa 10 keessatti biyyi South Sudan yookaan immoo Suudaan kibbaa ka ofirraa deebiftuudha. Qarshiin liqaa kun kan inni ooluu fi daandii highway jechuudha. Suudaan kibbaa fi Itoophiyaa wal qunnamsiisu jechuudha. Ittiin hojjechuudhaaf waliigalteen kun bara 2023 kan ta'e jechuudha. Bara kana mirkanaa'e jechuudha. Kuni dubbii ijoo sooshaal miidiyaa kanaa ta'ee jira jechuudha. Namoonni baay'een Itoophiyaan ofiifuu qabdu eessaa fuutee liqeessiti. Kaafii liqeeffatte deebitee liqeessitu kan jedhu akka baacutittillee waan tokko jedhaa jiranii waan barbaadanillee jedha. Itoophiyaan biyya alaatiif yeroo jalqabaatiif jechuudha seenaa cabsitee jirti. Liqeessuu jalqabdee jechuudha. Itoophiyaan jechuudha kanaan boodatti qamadii qofa gara alaatti erguu osoo hin taane buna qofa gara alaatti erguu osoo hin taane doolaarallee gara alaatti erguu eeggattee jirti jechuudha. Seenaa isii keessatti yeroo jalqabaatiif kan jedhamudha jechuudha. Kana fakkaata kanaan wal qabatee jechuudha. Inni biraa immoo filannoo Ameerikaati. Filannoo Ameerikaa yeroo baay'eef eeggamaa kan ture jechuudha. Harisaa Kaamilii fi Doonaald Tiraamp waliin morkachaa turan jechuudha. Doonaald Tiraamp dorgommii kana irratti jechuudha aarsaa baay'ee kafalamee jira. Yeroo baay'ee yaaliin ajjechaa irratti yaalamee jira. Garuu yaalii ajjechaa san bira darbee guyyaa har'aa jechuudha injifachuun pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'ee jira jechuudha. Filannoo kana injifachuudhaan pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uudhaan mo'atee jira jechuudha. Riippaabilikaanonni mo'atanii jiru jechuudha. Tiraamp yeroo lammaffaaf irratti deebi'ee kuni seenaa Ameerikaa keessatti seenaa isa jalqaba ta'uudhaan galmaa jira jechuudha. Yeroo lama irratti deebi'aa jira jechuudha. Kanaafi haasaa jalqabaa taasisee jira jechuudha. Kanaan booda Ameerikaan ni guddifna, lola adda addaallee ni dhaabna, kabaja Ameerikaa ol kaafna, lolli ni dhaabbata kan jedhu labsee jira jechuudha. Kuni seenaa Ameerikaa keessatti seenaa jalqabaati jedhamuu danda'a. Mootummoonni biyyoota adda addaa ammatti congratulation baga gammadde kan jedhu ergaa jiran jechuudha. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad illee baga gammadde Tiraamp yeroo lammaffaaf baga deebitee dhuftee biyyi teenya Itoophiyaan si waliin hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhu dhaamsa dabarsee jira. Somaaliyaattillee jechuudha Mahammad Farmaajoo jechuudha baga itti geette congratulation jedheenii jira. Somaaliyaa fi USA kanaan booda jechuudha walitti dhufeenya yookaan hariiroo isaanii kan duraanii caalaa akka cimsan jechuudha ergaa dabarsee fi jira jechuudha. Yeroo ammaatti mootummoonni adda addaa congratulation baga gammadde Tiraampiidhaan jedhaa jiru jechuudha. Nullee Tiraampiidhaan congratulation jennee jira jechuudha. Yeroo baay'ee waan adda addaa dubbachuudhaan beekama jechuudha. Kanaan duratti qeeqa guddattu irratti ka'aa ture. Ammallee qeeqi guddallee irratti ka'u yaalii ajjechaa adda addaallee irratti ta'u garuu mo'atee jira jechuudha. Kanaaf congratulation asumaan jenne jechuudha. Gara biraatiin immoo kan itti dabalu jechuudha daandii xayyaara Itoophiyaa jechuudha. Seenaa keessatti daandiin xayyaara Itoophiyaa Airbus
Airbus 350 kuma tokko kan jedhamu jechuudha. Xayyaara guddaa Afrikaa irraa sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha Itoophiyaan galchite jechuudha. Biyyoonni Afrikaa xayyaara kana galchan tokkollee hin jiran jechuudha. Biyyoota Afrikaa keessa xayyaara kana galche biyyi tokkollee hin jirtu. Yeroo jalqabaatiif kan gara biyyaatti galchite Itoophiyaadha. Guyyaa kaleessa Boolee irratti qubatee jira jechuudha. Land of Origin jedhanii xayyaara kana maqaa isaa kan moggaasan jechuudha. Land of Origin jedhanii xayyaara kana maqaa isaa kan moggaasanidha. Naannoo nama 395 iddoo biizinasii kan jedhamu keessa immoo naannoo teessoo 46 kan qabu haala addaa kan ta'ee fi aarri inni baasullee xiqqaa kan ta'ee fi akkasumallee immoo beenzina yookaan nadaajii kan qusatudha jechuudha. Xayyaarri daandiin xayyaara Itoophiyaa jechuudha beekamtii irraa gara beekamtiitti dabalaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa ture jechuudha. Kanaan dura muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed xayyaarota baay'ee gara biyyaatti akka galchanii fi daandii xayyaaraa guddaa Itoophiyaa keessatti akka ijaaran paarlaamaa irratti dubbatanii jiranii adeemsisan keessa tokko jedhee eegalee jira jechuudha. Kuni akka waan nama gammachiisudha jechuudha. Daandii xayyaara Itoophiyaatiin congratulations jennaan jechuudha. Nagaa ta'aa share like subscribe gochuu hin dagatinaa.